ويتندقوا نمني ترى دقة نمني ترى دقة يسول كبيان شاليش دوا نمني برجع أنا ويتان برجعوا يارسي فاني فنيان ديني دبي نوما أول نونجرو يا Somaaliin akka jirtutti irraa dheettee jirti warri konkolaataa ka oofus maal ka godhus shifeerris maal achi bahee dhaabbataa jira nutu dhahee eenyu akkas godhe gaafii biraati sun fuunee akkasitti mata ta'uu yoo galchine haga ammaatti abjuu natti fakkaatan duutii jaalmuunis abbaa gadaa abjuu natti fakkaata gammaatti. Hoogganoonni keenyas warroonni waan kana qajeelchanii qindeessanii geggeessanis akka ani hubadhutti akka akeeka mataa kiyyaatti waan isaaniin galintu jira. Ni amanan uummata kana. Jireenyi keessan warri amma leenjisaa taatanii achitti haftanii maal ta'e sana booda? San booda asiin na seente asii na baatee anniin kufee ijoolleen immoo cabsitee baate. Bakki nuti itti hidhamne immoo militeerii poolisii jechuun waraana wayyaanee keessa mana waraana isaanii itti hidhanitti nu hidhan. Gara fuulduraatti qabsoo irratti hirmaachuu haala kamiin illee uummata kiyyaaf waan gochuu danda'uun har'as borus ilmaan kiyya dura qabsoon aansuu barbaada. Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo nagaan keenya kabajaa fi ulfinaa bakka jirtan maratti sinaa ga'u jecha har'as keessummaan keenya Mustafaa Amiin waan himantu jira gaagabaa'umatti turtiin keessan hanga dhumaatti nu faana ta'u jecha obbo Fiixabaas yookaan Mustafaa Amiin inni guddaan ammallee naanna'ee hundeen ka'umsa dubbii keenya Eertiraa irraa ta'a. Waraanni 900 sun achi seenee wayyaaneen akkaataa sanaan daandii irratti eegdee isin leenjiftanii achiin geessanii wanti sun hundi adda ta'e booda gara daangaatti waggaa seenanii kaameeraan qophaa'ee wayita waraanni keenya rukutamu wayita wanni ta'u hundaa sirriitti kan itti qophaa'eetuma ta'aa ture fakkaata. Fiilmiin sun waraabamee har'a televezyiinii Itoophiyaa keessatti argama wayyaanee waraabde. Maal kun qindoomina irraa moo dhuguma akka jedhamu iccitiin karaa Shaabiyaa ta'u karaa jaraa ta'u eessaan baheetu wanti kun hundumtu kan milkaa'uu dadhabe. Waraana san Baladooyinee lafa jedhamutti namni dhaqee geggeesse tokko ana. Egaa achi dhaqanillee namni waan tokko irra deddeebii leenji akka waan daganne itti himaa ispoortii goggoosisaan ture. Waan si ajaa'ibu namoonni waraana kana fuudhanii deeban waraana Ogaadeeni. Waraana Ogaadeeni. Namoota karaa beekan jedhame namoota Ogaadeen warra Ogaadeen ka waraana kanaan deemu nama Ogaadeeni. Namoonni kuni waanuma ta'ame jedhee itti qophaa'e. Warri Ogaadeen waanuma ta'ame jedhee itti qophaa'e. Waan biraa dhiisi ijoollee tana wayita deemaniin bakka silaa ijoolleen tuni bishaan dhuydutti illee bishaan obaasuu hin dandeenye. Waanuma akka koshoroo ka duydatti baatanii deemanillee yeroo itti nyaatanillee hin gooneef. Natti fakkaata warri kuni wanni deemaniif isaan Ogaadenii fi warroota agartee wayyaanee wajjin qunnamtitu jira. Karaan silaa gabaabaa ittiin biyya seenamu dhiifameetiin marfaa fuudhanii deemaniin ijoollee tana. Karaa isaan itti dadhaban cirracha as sigaa. Ijoolleen tun immoo nama yeroo dheeraa waraana keessa ture miti. Ijoollee amma biyyaa dhufte ji'a 3 ji'a 2 wanni isin leenjifamte. Deemsa karallee amnallee deemuu hin beektu. San gubbaan qawwee qabdi, hidhannoo qabdi. Bishaan qumbaa tokko leetira 5 leetira 3 kana baadhattee deemti.
ati nama kana barbeeyta ijoollee tana yoo fuutee deemtuun daqiiqaa murtaa'een waa bishaan itti qiccee hamilee isaanii wanna gongootee akka isaan hin dadhaban yoo ati hin godhin karaa dabruu hin dandeettu. Waraannummaan buulessa jedhameeyyu buulessa jechuun waraanni yeroo dheeraa namni waraana keessa ture deemsan qaamni isaa jabaate irreen isaa cimeeyyu akkasitti lafa isaa muruu hin danda'u. Maali jennaan kopheen ati kaattee shabaxin ati kaattee deemtu fi cirrachi ati keessa deemtu haga jilbaatti itti tarta si dadhabsiisa. Kanaaf warri ogaadee warri waan kanaan deemu yaadni isaanii waraana kana dadhabsiisanii eega waraanni kun dadhabe immoo bakka silaa waraanni kana wayyaaneen eeydetti dhukaamni kun baname fayyadamni isaanii hidhannoodha. Tilmaamanni isaanii hidhannoo waraanni keenya qabudha. Hidhannoo waraanni keenya qabu harka 90% uummata ogaadeen harka seente. Malee wayyaaneen qawwee takkaayyuu hin guuranne. Wayyaaneen qawwee mata takkaayyuu hin fudhanne. Wayyaaneen kaan ajjeefte kasii ajaa'ibu hidhannoo iyyuu hin guurre wayyaaneen yoo fiilima isaa irratti agartan taate. Namuu qawwee ammateetuma ciisa malee namni qawwee waraanni tokko barraati nama tokko waraana tokko yoo ajjeefte qawwee irraa fuudhuu qabda. Akkasitti garaan isaanii itee cirracha ciciibsuun hundi qawween bira ciifti. Namni qawwee san takka takkaan irraa guurate ogaadeen. Kuni ta'ee jedhamee kama godhame. Hoogganoonni keenyas warroonni waan kana qajeelchanii qindeessanii geggeessanis akka ani hubadhutti akka akeeka mataa kiyyaatti waan isaaniin galintu jira. Ni amanan uummata kana. Waliin dalaynaa, waliin jiruu takka qabnaa, qubsuma takka qabnaa, waan takka jedhanii ka jedhu wal amananii saniin akka wannoon isaanii hatamu ta'amee jechuudha. Warri ogaadeen garuu durumaayyuu waan san gammachuu guddaa waan san fudhatan karaa san biyya dhaquuf. An akkasittiin hubadha. Egaa haala kanaan yeroo sana abdii guddaa waraana horatee ture, abdii guddaa ture, deebi'ee 91 booda waraanni adda bilisummaa Oromoo faca'ennaa jedhamu wanti sun biyya keessattis abdii guddaa horee ture. Akka tokkotti karaa Eertiraas achi waraana bobbaasaa asiin odeeffannoo kennuu ka jedhamu haamiin tokko ni dhagahama. Isa sana silas haala jirurraa waliin kaafne haasofneera. Egaa jireenyi keessan warri amma leenjisaa taatanii achitti haftanii maal ta'e sana booda? Abbaa Cimirraa, Taanaa Abbaa Cimirraa, Abbaa Buttaa nuu hiran. Warroota aangoo nuu hiran kanaan namoota 5 nama 10 ramadanii nama tokkoof doolaara 10 kennanii Maqdashorraa akka Oromiyaa seentu. Nu godhan jechuudha. Nama 10 Maqdashoo kaatee Galkaayyoo keessa bultee Galkaayyoo kaatee Barbara Boroo Hargeysa Booramatti galta. San booda dirree Oromiyaa seenta jechuudha. Namoota san keessaa tokko ana. Deemnee Hargeysaa keessa dabarree Booramaa keessa dabarree dirree seenne. Gaafa dirree seennu hoogganni dirree sanii eenyu akka ta'e beektaa? Araarsoo Biqilaati. Dirree wayita seennu warroota qabsoo uummata Oromoo qabsoo tana biyya keessatti hambisan jedhanii nama 5tu biyya keessa jira. Kabaa, Sirreessaa, Hordofaa Qumbii, ijoollee 2 ammas maqoota isaanii yaadadhu nama 5tu achi jira. Heerri barandaa hin dalaguu nuun jedhan. Heerri barandaa gubbaa sun asitti hin dalaguu nuun jedhan. Duruma dursa wayita nuti gaara seen heerri barandaa jala barattanii dhuftan jechuun gaa nuti warra Eertiraatti baratee Somaalee Maqdashoo magaalaa guddoo keessa baratee achitti waa ta'ee dhufee mire isaa warra qabsoo hambisee warra achi keessa jiru jechuudha. Isaa warra bakka guddaa warroota kutaa bulchan aangoo akkasii qabatanii ta'an. Kabaan sun amma nama Harargee dhiyaa guutuu itti gaafatamaan isa. Sirreessalleen akkasi, Hordofaa Qumbillee akkasi.
amma nuun jedhan waan jedhan heerri barandaa jalaa sun hin dalagamu nuun jedhan heerri barandaa jalaa maal jennaan as heerri as jiruu fi heerri barandaa sun hin jiru okay qabsoof dhufne rakkoon takka hin jirtu itti seenne achiin fuudhanii gobeelle dhufne gaama dubbiin asii gobeelle dhufne gobeelle yoo dhufnu nuti warri amma dhufne kuni ka qoraan cabsu ka shummoo affeelu ka bishaan waraabu nuyi warri qabsee hambisan jedhanii achi jiru sun imma bas nuti meetira 200 irraa fagaannee diina achi eeyna isaa warri qabsoo hambisan sun gaara gubbarratti dukkaana gaarii dhaabbatanii maal achi keessa jiran jechuudha amma asumattuu gargar baane jiraachuun ni ulfaate achi keessatti ni ulfaatee wanni siin jedhamu wanni walitti haasofnu wanni waliin jennu akka nama qabsaawaa akka nama agartee wannoo tokko osoo hin ta'in haala addaa tokkotu ture ka jedhu san booda immoo osoma addaan deemu osoma wanni kun jiru amma gargar dhiibamuun dhufe gargar dhiibamuun dhufe nummaa warri amma asiin dhufnee fi warri dirreetti nuti itti dhayne bakka lamatti adda baane waliigaluu hin dandeenye waliigaluu hin dandeenye amma asirratti gaa qabxiin guddaan ka dhufuu deema asirratti waliigaluu hin dandeenye amma maal naan jedhanii an akka gama dhuunfaa keessatti as deebi'anii amma ati nama taakkiyaa nama 5 fudhattee waraana guddaa tuwaabee jira baalee dhayxee waraana san qunnamuu qabdaa naan jedhan ajaja akkasiin akkennan tole jedhee ijoollee mucaa tokko ijoollee haakima nama mucaa haakimaa tokko ijoollee 3 akkas naa kennanii bobba'e anni bobba'ee halkan osoo waraanni waliin jirru quban qabne nu bobbaasan haa nuti deemnu eeganii waraana jiru maal jedhanii nama 5 fudhatanii jaalfi xabaaska keessa jiru gananii ka jedhu waraanatti himanii waraana amma nu jala ramadan amma nu jala gadhiisan hogganoonni nuti warri silaa hogganoota jedhan deemati waraana akkanaa qunnamaa jedhanii nu ergan waliin mari'amnee deemne haa nuti deemnu eeganii immoo warroota waraan hafeen immoo gananii deemanii daftanii dhuunfachuu qabdan jedhanii nutti gadhiisan nuti karaa nagaa deemna jennee uummatatti gorree boqqolloo bitannee shummoo affeelannee galgala karaa muruuf deemna beekta taa'ollee wayita nuti galgala karaa qaxxaamuruuf laga gobeellee kanatti nuti garagallu haxii nuu qabatanii jechuudha haxii jechuun karaarratti akka dhawamnu jechuudha deemne waaltiyyaa boodatti ani jidduun jira dhaab kama jedhu dhageenne utiree waraana kennan shakkine ka dhageenne afaan oromooti oppiidiyoollee akka taane shakkine dhukaasa olif banne dhukaasa eega olif banne mucaa tokko achinirraa wareegan nama diimaa jedhamu wareegame mucaan haakimaa tokko miila kanarra dhawamee ijoollee 3 fudhee bahee harkaa amma nama kana keessa sagalee isaa nama beekuun qaba nama lammeessaa leencoo jedhamu abbaa cibirraati ertaratti ana barsiise abbaa cibirraatti kennaniitu mannoo ta'e waraana duraanii san keessa nama 5 fudhatee biyyas karaa baalee kanaan seene nama waraana duraa san keessa marsaa duraa san keessa hafe namni kun isatu karaa saniin cabsee deebi'a sagalee isaa dhagaye namni kun sagalee lammeessatii miti jennaan ijoollee amma waani wallaalle amma ifatti adda baafanne bullee gamaa gaman hogguu bullee akkasitti namuu bullee ganama hogguu laallu isaan bee nama dhukaasitti bare akkamitti itti deemtare akkam goota akkasi maarree akkana taate jirana gaarri kunis nutis oromoodha jarris oromoodha gaar namuuyyuu ummata oromootiif qabsaa'uuf gabbaane dubbattan immoo kam walirra argitan argu jirra mere argu jirra amma lafti bariite wal argaa jirra so ijoollee jara keessallee nama nu bira nama yoo san nutti dabalamee jira wayita lolaasan bara akkana nuun jedhan akka nuun jedhan amma kunoo Ingilaandi jira gurbaan sun odaa jedhanii yoo beektan hin beeku
akka nuun jedhanii ni gannanii akkas nuun jedhaniitiin naannoo ramadanii nu erganii kija maal akkas akkam gootee deebitare ani murtii mataa kiyyaa fudhe nama of danda'e nama ijaarachuu illee danda'u nama waraana illee ijaarachuu danda'u haga gaafa hoogganaa adda bilisummaa Oromoo qunnamutti waraana ijaarrachaa ofirratti hirkadhee jiraachuun qaba ka jedhu murteeffadhe hangaara dabbal gobeellee seenee jiraachuun qaba jedhe ijoolleen wal fudhannee jechuudha deemnee gara nama 15 ijaarrannee ummata illee ofitti daballee ummata walii gallee deemnee jechuudha amma eessa deemu jiranii baalee dhaquun qaba nama murtiin kiyya bas karaa bakka bayeessan dhaquu qaba ka jedhuun deemee amma gobeelle keessaa bahee kalaa dabbal karaa gurawaa jedhamtu jira kana keessa deemee miidhagaa lolaa lafa jedhamtu ture naannoo san naannoo AFLO'n turte akka malee AFLO'n uummata achitti miitee argama sin danda'an nama akkanaatu arguu hin danda'an achi keessa gorree dubbifnee maal jennee namallee nama karaa nu qaxxaamursus argannee maal jennee edaa asiin nama karaa nu qaxxaamursu nu kaayaniituma gamanaan nama ergatanii namichi fuudhee halkan nuun ka'ee nama 3 na dura jira nama 4 na duuba jira nama 8 akkanaan deemu jirra amma karaan akkatti deemaa jirra dhagaa guddaa wayiitii jira lafti akkana deebiti edaa jarri haxii qabattee achitti harkaa nu qabdi haxii qabanii achitti haxii nutti qabattee jirti wayyaaniin loo hundi fixattee jirti inni amma wayyaanidha asirratti na ilaammatee jira inni ani quban qabu osoma akkatti deemu karaan deemu kun karaan akkana na jallise ana akkana gara galuu asumaan naggadhiise asiin naggadhiise asiin na seente asii na baatee annin kufee ijoolleen immoo cabsitee baate ijoolleen cabsitee baate amma deemuu hin dandeenye dhiigni hedduun narraa jigee harka jaraan seennee laga wayii argadhee dhagaa lamaan jidduu gadi seenee halkan sadii achi bulee gaafa guyyaa afuraffaadhaan dandeenye uummata akka ta'uu hin dandeenye shorroqee karaa warri gobeellee kun aannan gurgurata dubartiin aannan fuutee miidhagaa lolaa geessitee aannan gurguratti karaa irratti achi bahe shorroqee bahee wansi ajaa'ibu amma aannan qabattee deemti intalti kan agartu isiin fincaanumaaf akkana gorte argaa hin jirtu sagalee kiyya dhageettee rifattee wansi ajaa'ibu waan rabbiin na dhaqqabeen wannoo takka alaabaa adda bilisummaa wannoo takka jira barra takkatti ufitti qabsiisan takka tafaajjii Oromoo alaabaa Oromoo qabdu takka isiisan qaba isiisan asirraa qaba na agartee mucayyoon immoo galatoomtu iyyuu kakaatillee hin iyyine namoota wajjin deemaa maskaraa aannan na obaaftee homaasii godhuu hin danda'u jettee maal jettee bas akkanatti si dhiiseen deemu gara si geessus hin qabu diinumattiin iyya anaan jette dhuguma natti himte diinumatti dhaqee hima malee gara tokko gara si geessus hin jiru wanni beekus hin jiru garuu Oromoo ta'uu kee alaabaa sirratti arguu jiraate isaan baaftee narraa fudhatte bas isiin deemtee daqiiqaa 10 booda dhufanii na qaban akkasumaan fuudhanii eessa geessan mana hidhaa Harar military police jedhanii achi dhaqe shina geessanii manni yaalaan jiru lafeen akka malee na keessaa yaa'an raammayaa bakka kana eenyutu jira beektam qilxuu aadaa achi jira mana addaatti hidhanii qilxuu aadaa achi jira achi na geessanii qilxuu aadaa hoogganaa waraana duraa hoogganaa waraana duraati inni ni beeka maqaa isaatu qilxuu aadaati isan inni achi jira mana tokko nu geessine mana adda addaatti hidhamne bakki nuti itti hidhamne immoo military police jechuun waraana wayyaanee keessa
mana waraana isaanii itti hidhanitti nu hidhan. Mana waraana isaanii itti hidhanitti nu hidhanii amma dhufanii qorannoo maal siin jedharee kasi ajaa'ibu naannoo san namni gaafsan hoogganaa jiru Kamaalii fi Baacaa Dabaleeti fi Koroneel Jamaal jedhanii. Maal siin jedharee wanni isaan si gaafatan wanni biraallee wanni gaafatan galmee gaafasanii nama meeqa akka barsiifte nama meeqa maal irratti akka bobbaafte kana lafa kaayinaan jedhan lakkaani nama waraana Ramaduu miti maal jedha ga'anii Lamachaa Mokonnon jedhan sanii miti ani barsiisinaan jedhanii nin barsiisa isinillee amma gabbayii barsiisoo naan jetta yoo harki kiyyanan dhukkubin isinuma barsiisan jedheen waan biraan beeku an ogummaan kiyya sanii waan biraan qabu ka jedhu achi keessa turee achi keessatti hidhaa osoma achi keessa jirru amma namoonni Dr. Abiyyuu Sammullee qabanii fidanii Moosisaa Daakaa jedhanii fidanii dhufanii hordofaa qumbii kasiin jedhu kunis qabamee na booda dhufee achitti amma gara nama 10 taanee wal geenne jechuudha. Achi wal geennee achi keessa gaama hidhaan namni dhufee nu gaafatu jiru warri fannoo diimaa nu arguu hin danda'u warri fannoo diimaa yogguu dhufan kun waraana keenya asitti hidhama malee uummanni tokko asitti ka hidhame hin jiru waraanni abaa'oo as keessa hidhame hin jiru jedhanii deebisan. Yoo laaltummoo akkanumatti dhugumattu waraana isaanii kabadii balleesse namni achitti hidhama militarii poolisii keessatti warri hidhamu waraana wayyaadee kabadii balleesse. Achitti waggaa 3 fi meeqa mana dukkanaa san keessa turre achi keessa eega turreen booda amma gaafa tokko akka malee natti ulfaatee Baacaa Dabalaa dhufee na dubbisee harka kiyyatti agarsiise ilma namaati moo isin maali jedhee gaafadhe amma takkaa maana dhajjeeme takkaa harka narraa kutaa maal ka jedhu itti boo'ee Baacaa Dabaleetti Baacaan amma Kamaal sanitti bilbile eenyu Jamaal sanitti Koroneel Jamaal Abbaas jedhanii ijoollee baaleeti ija takka akkana jira inni dhufee amma na dubbisee achi na fuudhanii ija na hidhanii qalaa daambaa hospitaala na geessan. Hospitaala na geessanii namoota maqaa isaanii kaasuu hin dandeenyetu jira sabboontotti Oromoo ka warra saniif hospitaala keessa darakan doktorootatu jira. Akka carraa ta'ee isaan qunname maqaa isaanii kaasuu hin barbaadu. Isaan waa hunda carraa daqiiqaa murtaa'e argadhe waa hunda addaan baasee itti hime namoonni sun garuu namoota qabsaa'ota nama akka malee warra Doktor Kumsaa Qalbeessaa fa'aa waliin turani. Kasi ajaa'ibmoo Doktor Kumsaan illee yeroo san illee achi jira. Xurataa ba'ee achi jira. Dubbiin isa dhaqqabdee Doktor Kumsaa dhaqqabdee Kumsaanis warra sani waliin dubbatee maqaa kiyya namoota haga achi jirru maal haga achi jirru fuudhanii warra fannoo diimaatti bakka hidhaa jirru mana keessa jirru waan kana hunda karaa warra saniitiin warri fannoo diimaa argate jechuudha. Informationa guutuu warri fannoo diimaa akkuma alaa dhufteen osoo waardiyyaan hulaa irraa banee akkuma alaa dhufteen fiddeetuma konkolaataa hulaa dura dhaabte. Namoota biraan gaafannee dhayxeetuma hulaa nuti jirru. Dhadhooyte namas keessa yeroo nu garsiisaa jettee. Akkasitti anaa qilxuu aadaa Dr. Abiyyuu Sammuu maaf akkasitti gaafsan. Jara arganne san booda waa nyaachuu eegallee waa dhuguu eegallee saniin booda addunyaan argite haalli duraan nurra murteessuu barbaadanis mijaa'uu fi dhabee amma maal ka jedhu murteessanii akka achi gannu dhiisan. Wayita achi gannu dhiisan immoo alatti magaalaa keessatti akka dhawamnu murteessan. Amma eega gadi baanee warroonni
PDO jechuunis dhuguma qabsaa'onni dhugal'een jiru achi keessa waraana warra ta'anii warra isaan jalaa waan achitti maratan dhufanii nuu himan. Namoonni achi keessa dhufanii akkana isiniin jedhanii guyyaa akkanaatti ba'uu barbaaddu isin baasanii balanjilleen waliin haasofte garuu yoo baatan immoo lubbuun teessan akkas jedhamu. Dhaamsa dhagaanne warri fannoo diimaa amma waan gootu namuu akka biyya bakka galtuutiin akkuma gaafa bilaattee sana duraasanitti nama akka fageenyatiin maallaqaa fi waan agartee karaan deemu kennuu fi eegalte Abiyyuu Sammuutii fi Hasan Sultaan warra Baaleetti galan. Warri dura achi fagaatu kuni jedhanii kana dhageennan warri fannoo diimaa tokko yungoonee achi gadi baafnaan namoota fuutee nama kennite akka magaalaa kan keessan turre. Baasanii ani achi ka'ee fannoo warruma konkolaatama warra fannoo diimatiin Jijjiga dhufe. Jijjigaa dhufee Jijjiga keessa halkan lama moo sadi bulee Jijjiga ammallee ka'ee Booramaa dhaqee Booramaa immoo Hargeessa dhufe. Hargeessa yoo dhufe immoo waan addaa kana daraniitu na eeggate. Kana caalu na eeggate. Hargeessa dhufee namoota gandatti ilmaan adeeranii fa'aa anaaf adeera ta'u nama gaafa abbaan kiyya du'u qabrii abbaa kiyyaa arge fa'aa argadhe. Namoota waggaa dheeraa qabsoo kana keessa waliin ture namoota har'allee biyya kana jiran achitti itti dhufee jechuudha. Waan si ajaa'ibu achi hogguun dhufu namoota kana qunname yeroo namoota kana qunname namoota kana bira qubadhee birri 300 Itoophiyaan kiisa qaba. Namoota kana qunname baqataan achitti gaafsan keezii baafachuuf doolaara 20 kafaltee waraqaa foormii baafatta. Foormii ni bitatta Somaalee keessatti. Information isa waan qabuuf maallaqa kana fuudhee nama haadhaaf abbaa kiyya beeku isatti kennadhee birrii tanaa qabi jedhee achi jiraadhee amma guyyaa oolee halkan bulee gaafa guyyaa sadaffaa idaaddaa lafa jedhamtutu jira. Idaaddaa kana dhaqee wayitti an gaddeebu lafti suuqa hoosee jedhamu kun akkana godhatti. Maal jennaan wayyaaneen fiixa baas maallaqa guddaa itti kennitee akkasii gati dhiiftee basaasa guddaadha. Komaandoon adda bilisummaa Oromoo ajjeesuuf barbaaddii jedhanii amma namoota sanirra namoonni akka malee walitti dhiyaannu maqaa isaanii dha'uun barbaadu akka malee walitti dhiyaannu na waamanii abboo akkana jedhanii reeffa kee asitti si arguun barbaannu baafadhu asirra eessa dhaqa karaa Barbaraa deemi. Barbaralleen Oromiyaa miti Somaaleema. Ka asitti na ajjeesuu dhufu kun Barbaratti na dhiisa. Okey waan isin naan jeddan fudhadhee birrii tee naa kennii jedhan amma gurbaa kanaan. Birrii tee bar nama Bukaara namicha Bukaara qabu tokko biran kaa'e. Achitti si erga birrii amma si kennuu hin danda'u deemii naan jedhe. Akkasii amma sammuun akka malee na jeeqiftee namni kenna. Kafayyaa qabu ka qaaman deemu miti namni qaama hir'ullee akka qabsaa ta'e san irratti nu badhe namoonni nama yeroo dheeraa Yaman kanatti beekutu jira Muhammad Amin Laangaree jedhan ijoollee Arsiiti harkaan lafarra deema bakka itti kufu dhabere raamonna keessaa yaa'a harki kiyya ni dhiiga bakka seenuun qabu Oromoonni hundi warri doobbii dubbii huccuu miicanii doobbii kana miicanii warroota kana hunda itti himanii namni hundi ija addaatiin na laala. Waan godhuu wallaalee amma gurbaa kana bira dhaqee gurbaan kun lafarra deemaa isa bira dhaqee inni guyyaa nyaata naa bebbetaa maal jedhaa biyyuma kana keessattuu jiraachuun amma guyyaa lama sadii namichi kunis kafira silaa firaa kunis birrii kiyya na dhoggate. Itti ol deebi'ee dhaqee amma gurbaa kana bira mucaa tokkotu jira Jamaal jedhaniini. Waardiyyaa eega waardiyyaa jechuun gaardiyyaa mana Somaalee eega. Adam jedhanii tokko immoo mana fincaanii qota boolla fincaanii qotan Somaalee keessatti namni humna qabu boolla qota.
Adam kana bira dhaqee Jamaal kana bira dhaqee abboo akkana akkasii mee ka dhiira ta'e jedhe ka dhiira ta'e amma asitti sitti haa dhufu kootu taa'e jedhan amma callisee gurbaan kun qawwee qaba mana doktoraa eega doktora Somaaleeti mana isaa eegaa kilaash kennanii fi kilaashin eega anammoo waan biraan goone isumatti maxxanee isuma bira bulu eegale birriiti yallee tanin dooraal ani silaawan ambanna baafachuu yeroo sunarraa fudhatan amma bakka seenu dhabe amma gurbaa kana dura mana doktortichaa kana dura namicha arrimaa gudaa jedhan afaan Somaaleetiin arrimaa waziirki arrimaa gudaa jedhanii nama ministeera biyya keessa itti gaafatamaa biyya keessa nama Abdurrahman Ajab jedhamutu mana gurbaa waardiyyaa eegu kana dura mana qaba. Bas gurbaan akka malee walii galanii amma gurbaan wayita inni galu ana beeka wayita ulaa isaa badan calliitumatti seeni naan jedhe. Anillee nama waajiruu barbaadu mire wayita namichi galu dhiiga kiyya ofumarra yaasara kiyya itti seeni. Afaan Somaalee garuu ni caccabsadha maalleetti naan jedhe akkana bakka waraqaa amma silaa arrimaa gudaa waraqaan achirraa baya waraqaan amma yoo inni kun achirraa dooraala 20 baafatta isa kanatu mallatteessee kenna ministeertichi kun Abdurrahman Ajab jedhanii akkana maallaqa sin qabu waa takka lama baafadhuuf hin qabu nama akkanaati jedheen osoon achi gadi bayin maqaa naa baase wannaan jedhe beektaa ninka ga'anka qalloo annaan jedhe ga'anka qalloo an jechuun Somaaleen nama tokko yoo laangaree yoo namni miila caballee laangaree jettee si waamti yoo ati ilkaan kee nama ilkaan diimaa taate ilka asiin jetti yoo ati nama funyaan dheeraa taatellee san dheere siin jetti ninka ga'aan ka qalloona waraqaa ta'uu hayyarii qor jedheetuma inni bira seenee boru achi nakkootti naan jedhe si ajaa'iba ganama itti gadhiisee dhaqee dhaynaan Abdurrahman Ajabtu na waame jedheeni manni onna seensisee mata kanatti dubbannee waraqaa kennaafi jedheen waraqaa foormii naa kennan foormii dooraala 20 bitaw bilaashan naa kennan waan si ajaa'ibu Oromoon keezii namaa guuttullee naa guutuu dibte namni adda bilisummaa Oromoo itti gaafatamaa ta'e naannawa achi jiru nama Abdii Diimaa jedhamu achi jira eessaan itti dhiyaadhadhe namnoonni na barbaadanuu namoota kana waan godhu wallaalee nama Tashoomaa jedhamu isatu kiisii guuta waraana dargiiti shaamballii dargiiti bira dhaqee waan si ajaa'ibu akka malee galatoonfadha naa barreesse waraqaa san fudhadheen UN dhaqe UN itti kennee gaafa guyyaa sadaffaa na waamanii na waamnan immoo harki kiyya cituuf gurraachati kanaa ol cituuf raammoo lafeen akkatti keessaa bayaa boosii bira dhaqee namittii takkatu jira Maartiinaa jedhaniini agarte in bootte dhugaa in bootte isii bira dhaqee isiin bira eega dhaqeen booda laalanii asna deebisanii waraqaa naa kennanii mana haakimaatti na ergan mana haakimaatti hogguu na ergan manni haakimaa nuti biyya kanatti isaa harka isaa suphuu hin dandeenyu irraa kutaa yoo jettan waraqaa nu ergaa irraa kunna yoo kanaa biyya immoo yani riifar biyya alaa naa barreessan biyya sadaffaa Keeniyaa takka biyya bira yoo inni na wajji rakkatti gaama waan gootu wallaaltee mandeeta harkadatti naa kennan beekumsa achi oofanii as oofanii achi oofanii amma eessa na arganii Ingiliis akka deemu Ingiliis na arganii Ingiliis deemte jedhanii waa hunda fixadhee maal jedhee gaafa silaa an Ingiliis bararuudhaa deemu maqaan kunillee beektaa guyyaa tokko sijjeesa Mustafaa Amin ka jedhu kana namicha gaafa Keeniyaatti hoteela dhoose Mustafaa Amin ka Morookoo sanii maqaan kiyya tokko ta'e dirree xayyaaratti hin deemtu naan jedhan Ingiliis kana dhageennan qab haga keetiin isaa wanni isaa beekamutti jedhaniif duuba na deebisanii viizaan ji'a sadii buum achirraa lammata deebi'anii protekshinii Hoolaandi naa gaafatte waan kana keessa dabreen as ga'e
kanas ta'ee immoo qabsooti yarraa wanni duubatti na deebisu tokkollee hin jiru kun hundi narratti raawwatame jedhee qabsoo warri shiraa warri tokko tokko raawwateef jecha qabsooti jaska gaanu natti hin dhaga'amu. Gara fuulduraatti qabsoo irratti hirmaachuu haala kamiin qooda fudhatu karoorri qabdan maal fakkaata akka waan gochuu danda'uun har'as borus ilmaan kiyya dura qabsoon aansuu barbaada. Yeroo takkallee qabsoorraa yaadni kiyya abbummaan fedhellee wanni qabsoorraa duubatti na deebisu hin jiru. Garuu yoon kana jedhu qabsoo waan isiin na barbaachifte waan danda'een hin godha. Gumaachuu qabsoo bakka feetettu irratti hirmaachuun fuula duras yoomillee haga gaafa addunyaa kanarraa deemutti qabsoon uummata haga uummanni Oromoo bilisoomutti yoomillee qabsoon anaaf qabsoodha. Haalli qabsoo Oromoo biyya keessatti haala amma sadarkaa ammarra gahu kanarra gahee jira. Mee akka nama bu'aa bahii qabsoo kana keessatti kaffaleetti maa inni hawwiin kee har'a maali yaadda waan kanarratti yaadan? Hayyee galatoome jaallammaqaa ani wanni ta'uu qaba jedhu uummanni Oromoo ka biyya keessa har'aa miti kalee qabsoo alarraa eegaa ture kaleessa har'aa miti har'a garuu qabsoon biyya keessa jirti qabsoon biyya deebitee harka uummata Oromoo jirti ani wanni ani yaadu Oromoo takka taate Oromoo agartee irree takka taate saniin barbaada yeroon ammaa kun immoo tasuma yeroo namni itti bitaaf mirga duraaf duuba garagalee gargar fiiguu miti yeroo itti tokko ta'ee jiruudha. Ani immoo kana ajaa'ibsiisu qabsoon amma jaarmaa harka hin jirtu. Jaarmaa tokko harka keessa illee hin jirtu qabsoon uummata Oromoo harka jirti saba Oromoo harka jirti. Kanaafuu jaarmayoonni akka jaarmaatti of waamanillee wal ta'anii tu saba ofii cinaa dhaabbatuu qaban malee gara saba ofii cinaa dhaabbatanii yeroo itti wal ta'anii saba ofii cinaa dhaabbatanii malee qabsoon amma takkallee isaan harka hin jirtu akka yaadutti. Yaanni isaanillee gargar yoo ta'e dalagaan isaanii garuu tokko ta'uu qabdi. Yaada fi dalagaan garagaraa waa'ee uummata Oromooti irratti waan agardama nyaataa gabroomsaa kana ofirraa fonqolchuuti irratti yaada isan irratti tokko ta'anii waliin dalaguu qaban. Abbaan fedhe waan fedhe haa yaadu gara fedhe haa yaadu. Suni gaafa bilisoomne yoo carraa argannee bilisoomne gaafa san namuu akka dandeettii isaatiin akka agartii sirnaatitti filamuu danda'a. Uummata Oromoo duratti dhiyaate uummanni Oromoo kan isaa ta'u filachuu danda'a. Qabsoon uummata Oromoo harka jirti. Qabsoon qotee bulaa uummata Oromoo harka keessa jirti. Barattoota Oromoo harka jirti. Kanaafuu amma warra saniif irree ta'anii waan danda'an yaadan silaa'u as ta'anii namni rasaasan biyya alaatti biyya keessatti achi dhukaaf hin jiru yaadan waan barbaachiseen warra san cinaa wal ta'anii akka dhaabbatanii hawwiin kiyya. Hayyee obbo Fiixabaas walumaa galatti gaa haala jireenya qabsoo keetii bu'aa bahii keessa dabartee waa hunda waan dheeraa kana akkaataa kanaan dhiyaattee yaada kee daawwattoota keenyaaf qooduu keetiif hedduu galatoomii ulfaadhu siin jedha. Galatoomaa isin hedduu siin galatoomaa. Hayyee egaa daawwattoota keenya turtii hanga ammaa obbo Fiixabaas Amiin yookaan immoo obbo Mustafaa Amiin leenjisaa waraana bilisummaa Oromoo duraanii fi qabsaa waggaa dheeraa muuxannoo waggaa dheeraa qabaataa ture waliin taasisaa turre kanumaan goolabneerra egaa bu'aa bahii keessa darbanirraa waan hedduu waan qabsoon hadhaan qabsoo gaafatus waan irraa hubattan natti fakkaata. Egaa isa kanarraa har'as rakkoolee jiran bifa kamiin furanii qabsoon kun gara fuulduraatti furga'uu qaba akka jedhuuf waa hedduu eeranii jiranii. Egaa turtii isaa waliin goone kanumaan goolabneerra yeroo itti aanutti keessummaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu turan siniin jedha.
quwwata akka qabna wanta akka jedhanii ka jedhu wal amananii saniin akka wannoon isaanii hatamu ta'amee jechuudha. Warri Ogaaden garuu durumaayyuu waan san gammachuu guddaa waan san fudhatan karaa san biyya dhaquuf. An akkasittiin hubadha. Egaa haala kanaan yeroo sana abdii guddaa waraana horatee ture, abdii guddaa ture, deebi'ee 91 booda waraanni adda bilisummaa Oromoo faca'ennaa jedhamu wanti sun biyya keessattis abdii guddaa horee ture. Akka tokkotti karaa Eertiraas achi waraana bobbaasaa asiin odeeffannoo kennuu ka jedhamu hamiin tokko ni dhaga'ama. Isa sana silas haala jirurraa waliin kaafne haasofneera. Egaa jireenyi keessan warri amma leenjisaa taatanii achitti haftanii maal ta'e sana booda? Abbaa Cimirraa, Daanaa Abbaa Cimirraa, Abbaa Buttaa nuu hiran. Warroota aangoo nuu hiran kanaan namoota 5 nama 10 ramadanii nama tokkoof doolaara 10 kennanii Maqdashorraa akka Oromiyaa seentu. Na godhan jechuudha. Nama 10 Maqdashoo kaatee Galkaayyoo keessa bultee, Galkaayyoo kaatee Barbaraa Boroo Hargeysaa Booramatti galta. San booda dirree Oromiyaa seenta jechuudha. Namoota san keessaa tokko ana. Deemnee Hargeysaa keessa dabarree, Booramaa keessa dabarree dirree seenne. Gaafa dirree seennu hoogganni dirree sanii eenyu akka ta'e beektaa? Araarsoo Biqilaati. Dirree wayita seennu warroota qabsoo uummata Oromoo qabsoo tana biyya keessatti hambisan jedhanii nama 5tu biyya keessa jira. Kabaa, Sirreessaa, Hordofaa Qumbii, ijoollee 2 ammas maqoota isaanii yaadadhu nama 5tu achi jira. Heerri barandaa hin dalaguu nuun jedhan. Heerri barandaa gubbaa sun asitti hin dalaguu nuun jedhan. Duruma dursa wayita nuti gaara seennu heerri barandaa jala barattanii dhuftan jechuun gaa nuti warra Eertiraatti baratee Somaalee Maqdashoo magaalaa guddoo keessa baratee achitti waa ta'ee dhufee mire isaa warra qabsoo hambisee warra achi keessa jiru jechuudha. Isaa warra bakka guddaa warroota kutaa bulchan aangoo akkasii qabatanii ta'an. Kabaan sun amma nama Harargee dhiyaa guutuu itti gaafatamaan isa. Sirreessalleen akkasi, Hordofaa Qumbillee akkasi. Amma nuun jedhan waan jedhan heerri barandaa jalaa sun hin dalagamu. Nuun jedhan heerri barandaa jalaa maal jennaan heerri as jiruu fi heerri barandaa sun hin jiru. Okay. Qabsoof dhufnee rakkoon takka hin jirtu. Itti seennee achiin fuudhanii Gobeellee dhufne gaama dubbiin asii. Gobeellee dhufnee Gobeellee yoo dhufnu nuti warri amma dhufne kuni ka qoraan cabsu, ka shummoo affeelu, ka bishaan waraabu nuyi. Warri qabsoo hambisan jedhanii achi jiru sun imma bas nuti meetira 200 irraa fagaannee diina achi eeyna isaa warri qabsoo hambisan sun gaara gubbarratti dukkaana gaarii dhaabbatanii maal achi keessa jiran jechuudha. Amma asumattuu gargar baane jiraachuun ni ulfaate achi keessatti. Ni ulfaatee wanni siin jedhamu wanni walitti haasofnu wanni waliin jennu akka nama qabsaawaa akka nama agartee wannoo tokko osoo hin ta'in haala addaa tokkotu ture. Ka jedhu san booda immoo osoma addaan deemu osoma wanni kun jiru amma gargar dhiibamuun dhufe. Gargar dhiibamuun dhufe. Nummaa warri amma asiin dhufnee fi warri dirreetti nuti itti dhayne bakka lamatti adda baane. Waliigaluu hin dandeenye. Waliigaluu hin dandeenye amma asirratti qabxiin guddaan ka dhufuu deema. Asirratti waliigaluu hin dandeenye amma maal naan jedhanii an akka gama dhuunfaa keessatti as deebi'anii amma ati nama taakkiyaa nama 5 fudhattee waraana guddaa tuwaabee jira Baalee dhayxee waraana san qunnamuu qabdaa naan jedhan. Ajaja akkasiin akka kennan. Tole jedhee ijoollee mucaa tokko ijoollee haakima nama mucaa haakimaa tokko ijoollee 3 akkas naa kennanii bobba'e.
Anni bobba'ee halkan osoo waraanni waliin jirru quban qabne nu bobbaasan. Haa nuti deemnu eeganii waraana jiru maal jedhanii nama 5 fudhatanii jaalfi xabaaska keessa jiru gananii ka jedhu waraanatti himan. Waraanatti himanii waraana amma nu jala ramadan amma nu jala gadhiisan. Hogganoonni nuti warri silaa hogganoota jedhan deemati waraana akkanaa qunnamaa jedhanii nu ergan waliin mari'amnee deemne. Haa nuti deemnu eeganii immoo warroota waraana hafeen immoo gananii deemanii daftanii dhuunfachuu qabdan jedhanii nutti gadhiisan. Nuti karaa nagaa deemna jennee uummatatti gorree boqqolloo bitannee shuummoo affeelannee galgala karaa muruuf deemna beekta. Taa'ollee wayita nuti galgala karaa qaxxaamuruuf laga gobeellee kanatti nuti garagallu haxii nuu qabatanii jechuudha. Haxii jechuun karaa irratti akka dhawamnu jechuudha. Deemnee waantiyyaa boodatti ani jidduun jira dhaabbu kama jedhu dhageenne. Nuti waraana keenya hin shakkine ka dhageenne afaan Oromooti. Oppiidiyoollee akka taane hin shakkine dhukaasa olii bannee. Dhukaasa eega olii bannee mucaa tokko achinirraa wareegan nama Diimaa jedhamu wareegame. Mucaan haakimaa tokko miila kanarra dhawamee ijoollee 3 fudhee bahee harkaa. Amma nama kana keessaa sagalee isaa nama beekuun qaba nama Lammeessaa Leencoo jedhamu. Abbaa Cibirraati. Eertiratti ana barsiise. Abbaa Cibirraatti kennanii tumannoo ta'e waraana duraanii san keessaa nama 5 fudhatee biyya karaa Baalee kanaan seene. Nama waraana duraa san keessaa marsaa duraa san keessaa hafe namni kun. Isatu karaa saniin cabsee deebi'a. Sagalee isaa dhagaye. Namni kun sagalee Lammeessaatii miti jennaan ijoolleedhaan maka waanii wallaalle amma ifatti adda baafar nama bukaara namicha bukaara qabu tokko biran kaa'e. Achitti si erga birrii amma si kennuu hin danda'u deeminaan jedhe. Akkasii amma sammuun akka malee na jeeqiftee namni kenna ka fayyaa qabu ka qaaman deemuu miti namni qaama hir'ullee akka qabsaa ta'e san irratti nu badhe nama wayii nama yeroo dheeraa Yaman kanatti beekutu jira Muhammad Amin Laangaree jedhan ijoollee Arsiiti harkaan lafarra deema. Bakka itti kufu dhabere raammoon na keessaa yaa'a harki kiyyanii dhiiga bakka seenuun qabu. Oromoonni hundi warri doobbii dubbii huccuu miicanii doobbii kana miicanii warroota kana hunda itti himanii namni hundi ija addaatiin na laala. Waan godhuu wallaalee amma gurbaa kana bira dhaqee gurbaan kun lafarra deemaa isa bira dhaqee inni guyyaa nyaata naa bebbetaa maal jedhaa biyyuma kana keessattuu jiraachuun amma guyyaa lama namichi kunis kafira silaa firaa kunis birrii kiyya na dhoggate. Tollee bee dhaqee amma gurbaan kana bira mucaa tokkotu jira Jamaal jedhaniini waardiyyaa eega waardiyyaa jechuun gaardiyyaa mana Sumaalee eega. Adam jedhanii tokko immoo mana fincaanii qota boolla fincaanii qotan Somaalee keessatti namni humna qabu boolla qota. Adam kana bira dhaqee Jamaal kana bira dhaqee abboo akkana akkasii mee ka dhiira ta'e jedhe ka dhiira ta'e amma asitti sitti haa dhufu kootu taa'e jedhan. Amma callisee gurbaan kun qawwee qaba. Mana doktoraa eega doktora Somaaleeti mana isaa eega kilaash kennanii fi kilaashin eega. Anammoo waan biraan goone isumatti maxxanee isuma bira buluu eegale. Birriitti jallee taniin dooraa la'ani silaa waan hambanna baafachuu jedhu sunarraa fudhatan. Amma bakka seenu dhabe amma gurbaa kana dura mana doktortichaa kana dura namicha Arrimaa Gudaa jedhan afaan Somaaleetiin waziirki Arrimaa Gudaa jedhanii nama ministeera biyya keessa itti gaafatamaa biyya keessa nama Abdurrahman Ajab jedhamutu mana gurbaa waardiyyaa eegu kana dura mana qaba. Bas gurbaan akka malee walii galanii amma gurbaan wayita inni galu ana beeka wayita ulaa isaa banan calliituma itti seeninaan jedhe. Anillee nama waa jiruu barbaadu mire wayita namichi galu dhiiga kiyya ofumarra yaasara kiyya itti seeni. Afaan Somaalee garuu ni caccabsadhaa maalleetti naan jedhe akkana bakka waraqaa amma silaa Arrimaa Gudaa waraqaan achirraa baya waraqaan amma yoo inni kun
achirraa doolaara 20 baafatta. Isa kanatu mallatteessee kenna ministeertichi kun Abdurrahmaan Ajab jedhanii. Akkana maallaqa siin qabu waan akka lama baafadhuuf hin qabu nama akkanaatii jedheen. Osoon achi gadi hin bahin maqaa naa baase. Wannaan jedhe beektaa? Ninka ga'anka qal'oo annaan jedhe. Ga'anka qal'oo jechuun Somaaleen nama tokko yoo laangaree yoo namni miila caballee laangaree jettee si waamti. Yoo ati ilkaan kee nama ilkaan diimaa taatee ilka as siin jetti. Yoo ati nama funyaan dheeraa taatellee san dheere siin jetti. Ninka ga'anka qal'oo na waraqaata waxa yadhuu qor jedheetuma inni bira seenee boru achi nakkootti naan jedhe. Si ajaa'iba. Ganama itti gadhiisee dhaqee daa'imman Abdurrahmaan Ajabtu na waame jedheeni manni onna seensisee mata kanatti hin dubbanne waraqaa kennaafi jedheen. Waraqaa foormii naa kennan. Foormii doolaara 20 bitamu bilaashan naa kennan. Waan si ajaa'ibu Oromoon keezii namaa guuttullee naa guutuu dibte. Namni adda bilisummaa Oromoo itti gaafatamaa ta'e naannawa achi jiru nama Abdii Diimaa jedhamu achi jira. Eessaan itti dhiyaadha. Namni na barbaadanu namoota kana. Waan godhu wallaalee nama Tashoomaa jedhamu isatu kiisii guuta. Waraana dargiiti. Shaamballii dargiiti. Bira dhaqee waan si ajaa'ibu akka malee galatoonfadha. Naa barreessee waraqaa san fudhadheen UN dhaqee. UN itti kennee gaafa guyyaa sadaffaa na waamanii na waamnan immoo harki kiyya cituuf gurraachati kanaa ol cituuf raammoo lafeen akkatti keessaa bayaa boosii bira dhaqee namittii takkatu jira Maartiinaa jedhaniini agarte hin bootte dhugaa hin bootte isii bira dhaqee isiin bira eega dhaqeen booda laalanii asna deebisanii waraqaa naa kennanii mana haakimaatti na ergan. Mana haakimaatti hogguu na ergan manni haakimaa nuti biyya kanatti isaa harka isaa suphuu hin dandeenyu irraa kutaa yoo jettan waraqaa nu erga irraa kunna. Yoo kanaa biyya immoo jedhanii riifar biyya alaa naa barreessan. Biyya sadaffaa Keeniyaa takkaa biyya bira. Yoo inni na wajji rakkatti gaama. Waan gootu wallaaltee. Mandeeta harkadatti naa kennan beekumsa. Achi oofanii as oofanii achi oofanii amma eessa na arganii Ingiliis akka deemu. Ingiliis na arganii Ingiliis deemte jedhanii waa hunda fixadhee maal jedhee gaafa silaa an Ingiliis bararuudhaa deemu. Maqaan kunillee beektaa guyyaa tokko sijjeessa. Mustafaa Amin ka jedhu kana namicha gaafa Keeniyaatti hoteela dhoose Mustafaa Amin ka Morookoo sanii maqaan kiyya tokko ta'e. Dirree xayyaaratti hin deemtu naan jedhan. Ingiliis kana dhageennan qab. Haga keessiin isaa wanni isaa beekamutti jedhaniif duuba na deebisanii viizaan ji'a sadii buum. Achirraa lammata deebi'anii protekshinii Hoolaandi naa gaafatte. Waan kana keessa dabreen as ga'e. Kanas ta'ee immoo qabsooti irraa wanni duubatti na deebisu tokkollee hin jiru. Kun hundi narratti raawwatame jedhee qabsoo warri shiraa warri tokko raawwateef jecha qabsooti jaska gaanu natti hin dhaga'amu. Gara fuulduraatti qabsoo irratti hirmaachuu haala kamiin qooda fudhatu karoorri qabdan maal fakkaata akka waan gochuu danda'uun har'as borus ilmaan kiyya dura qabsoon aansuu barbaada. Yeroo takkallee qabsoorraa yaadni kiyya abbummaan fedhellee wanni qabsoorraa duubatti na deebisu hin jiru. Garuu yoon kana jedhu qabsoo waan isiin na barbaachifte waan danda'een hin godha. Afanne bullee gamaa gaman hogguu bullee akkasitti namuu bullee ganama hogguu laallu isaan. Mee nama dhukaasitti balee akkamitti itti deemtane? Akkam goota? Akkasii maarree akkana taate jirana gaarri kunis nutis Oromoodha jarris Oromoodha. Namuuyyuu ummata Oromootiif qabsaa'uuf gabbaane mee dubbattan immoo kam walirra argitan? Arguu jirra amma lafti bariite wal argaa jirra. So ijoollee jara keessallee nama nu bira nama yoo san nutti dabalamee jira wayita lolaa san bara akkana nuun jedhani akka nuun jedhan amma kunoo Ingilaandi jira gurbaan sun odaa jedhaniin yoo beektan ani hin beeku.
akka nuun jedhanii ni gannanii akkas nuun jedhaniitti naannoo ramadanii nu erganii kija maal akkas akkam gootee deebitare ani murtii mataa kiyyaa fudhe nama of danda'e nama ijaarachuu illee danda'u nama waraana illee ijaarachuu danda'u haga gaafa hoogganaa adda bilisummaa Oromoo qunnamutti waraana ijaarrachaa ofirratti hirkadhee jiraachuun qaba ka jedhu murteeffadhe hangaara dabbal gobeellee seenee jiraachuun qaba jedhe ijoolleen wal fudhanne jechuudha deemnee gara nama 15 ijaarrannee ummata illee ofitti daballee ummata walii gallee deemnee jechuudha amma eessa deemu jirre baalee dhaquun qaba nama murtiin kiyya bas karaa bakka bayeessam dhaquu qaba ka jedhuun deemee amma gobeellee keessaa bahee kalaa dabbal karaa gurawaa jedhamtu jira na keessa deemee miidhagaa lolaa lafa jedhamtu ture naannoo san naannoo AFLOon turte akka malee AFLOon ummata achitti miitee argama sin danda'an nama akkanaatu arguu hin danda'an achi keessa gorree dubbifnee maal jennee namallee nama karaa nu qaxxaamursus argannee maal jennee edaa asiin nama karaa nu qaxxaamursu nu kaayaniitu magamanaan nama ergatanii namichi fuudhee halkan nuun ka'ee nama 3 na dura jira nama 4 na duuba jira nama 8 moo akkanaan deemu jirra amma karaan akkatti deemaa jirra dhagaa guddaa wayiitu jira lafti akkana deebiti edaa jarri haxii qabattee achitti harkaa nu qabdi haxii qabanii achitti haxii nutti qabattee jirti wayyaaniin lama hundi fixattee jirti inni amma wayyaanidha asirratti na ilaammatee jira inni ani quban qabu osoma akkatti deemu karaan deemu kun karaan akkana na jallise ana akkana gara galuu asumaan naggadhiise asiin naggadhiise asiin na seente asii na baatee annin kufee ijoolleen immoo cabsitee baate ijoolleen cabsitee baatee amma deemuu hin dandeenye dhiigni hedduun irraa jigee harka jaraan seennee laga wayii argadhee dhagaa lamaan jidduu gadi seenee halkan 3 achi bulee gaafa guyyaa 4ffaadhaan dandeenye uummata akka da'uu hin dandeenye shorroqee karaa warri gobeellee kun aannan gurgurata dubartiin aannan fuutee miidhagaa lolaa geessitee aannan gurguratti karaa irratti achi ba'e shorroqee ba'e wansi ajaa'ibu amma aannan qabattee deemti intalti kan agartu isiin fincaanumaaf akkana gorte argaan jirtu sagalee kiyya dhageettee rifattee wansi ajaa'ibu waan rabbiin na dhaqqabeen wannoo takka alaabaa adda bilisummaa wannoo takka jira barra takkatti ufitti qabsiisan takka tafaajjii Oromoo alaabaa Oromoo qabdu takka isiisan qaba isiisan asirraa qaba na agartee mucayyoon immoo galatoomtu iyyuu kakaatellee hin iyyine namoota wajjin deemaa maskaraan aannan na obaaftee homaasii godhuu hin danda'u jettee maal jettee bas akkanatti si dhiiseen deemu gara si geessus hin qabu diinumatti iyya anaan jette dhuguma natti himte diinumatti dhaqee hima malee gara tokko gara si geessus hin jiru wanni beekus hin jiru garuu Oromoo ta'uu kee alaabaa sirratti arguu jiraate isaan baaftee irraa fudhatte bas isiin deemtee daqiiqaa 10 booda dhufanii na qaban akkasumaan fuudhanii eessa na geessan mana hidhaa Harar military police jedhanii achi dhaqe shina geessanii manni yaalaan jiru lafeen akka malee na keessaa yaa'an raammayaa bakka kana eenyutu jira beektam qilxuu aadaa achi jira mana addaatti hidhanii qilxuu aadaa achi jira achi na geessanii qilxuu aadaa hoogganaa waraana duraa hoogganaa waraana duraati inni ni beeka maqaa isaatu qilxuu aadaati isan inni achi jira mana tokko nu geessine mana adda addaatti hidhamne bakki nuti itti hidhamne immoo military police jechuun waraana wayyaanee keessa
mana waraana isaanii itti hidhanitti nu hidhan. Mana waraana isaanii itti hidhanitti nu hidhanii amma dhufanii qorannoo maal siin jedhare ni kasi ajaa'ibu naannoo san namni gaafsan hoogganaa jiru Kamaalii fi Baacaa Dabaleeti fi Koroneel Jamaal jedhanii. Maalin siin jedhare wanni isaan si gaafatan wanni biraallee wanni gaafatan galmee gaafasanii nama meeqa akka barsiifte nama meeqa maal irratti akka bobbaafte kana lafa kaayinaan jedhan lakkaani nama waraana Ramaduu miti maal jedha ga'anii Lamachaa Mokonnon jedhan sanii miti ani barsiisinaan jedhanii nin barsiisa isinillee amma gabbayii barsiisoo naan jetta yoo harki kiyyanan dhukkubin isinuma barsiisan jedheen waan biraan beeku an ogummaan kiyya sanii waan biraan qabu ka jedhu achi keessa turee achi keessatti hidhaa osuma achi keessa jirru amma namoonni Dr. Abiyyuu Sammullee qabanii fidanii Moosisaa Daakaa jedhanii fidanii dhufanii waytaan dhaqu namni dura dhaqee isa ol qabee ana shaalii dura namni bira ga'e ana waytaan bira ga'u yaarsi fani funyaan hin dhiini deebi'ee homaa hawwannoon jiru Somaaleen akka jirtutti irraa dheettee jirti warri konkolaataa ka oofus maal ka godhus shifeerris maal achi bahee dhaabbataa jira nutu dha'ee eenyu akkas godhe gaafii biraati fuunee akkasitti mata ta'uu yoo galchine haga ammaatti abjuu natti fakkaatan duuti Jaalmulis Abbaa Gadaa abjuu natti fakkaata gammaatti. Hoogganoonni keenyas warroonni waan kana qajeelchanii qindeessanii geggeessanis akka ani hubadhutti akka akeeka mataa kiyyaatti waan isaaniin galintu jira. Ni amanan uummata kana. Jireenyi keessan warri amma leenjisaa taatanii achitti haftanii maal ta'e sana booda? San booda asii na seente asii na baatee annin kufee ijoolleen immoo cabsitee baate. Bakki nuti itti hidhamne immoo militeerii poolis jechuun waraana wayyaanee keessa mana waraana isaanii itti hidhanitti nu hidhan. Gara fuulduraatti qabsoo irratti hirmaachuu haala kamiin illee uummata kiyyaaf waan gochuu danda'uun har'as borus ilmaan kiyya dura qabsoon aansuu barbaada. Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo nagaan keenya kabajaa fi ulfinaa bakka jirtan maratti sinaa ga'u jecha har'as keessummaan keenya Mustafaa Amiin waan himantu jira gaagabaa'umatti turtiin keessan hanga dhumaatti nu faana ta'u jecha obbo Fiixabaas yookaan Mustafaa Amiin inni guddaan ammallee naanna'ee hundeen ka'umsa dubbii keenya Eertiraa irraa ta'a. Waraanni 900 sun achi seenee wayyaaneen akkaataa sanaan daandii irratti eegdee isillee injiftanii achiin geessanii wanti sun hundi adda ta'e booda gara daangaatti ergaa seenanii kaameeraan qophaa'ee wayita waraanni keenya rukutamu wayita wanni ta'u hundaa sirriitti kan itti qophaa'eetuma ta'aa ture fakkaata. Fiilmiin sun waraabamee har'a televezyiinii Itoophiyaa keessatti argama wayyaanee waraabde. Maal kun qindoomina irraa moo dhuguma akka jedhamu iccitiin karaa Shaabiyaa ta'u karaa jaraa ta'u eessaan baheetu wanti kun hundumtu kan milkaa'uu dadhabe. Waraana san Baladoyne lafa jedhamutti namni dhaqee geggeesse tokko ana. Egaa achi dhaqanillee namni waan tokko irra deddeebii leenji akka waan daganne itti himaa ispoortii goggoosisaan ture. Waan si ajaa'ibu namoonni waraana kana fuudhanii deeban waraana Ogaaden. Waraana Ogaaden. Namoota karaa beekan jedhame. Namoota Ogaaden
warra Ogaadeen ka waraana kanaan deemu nama Ogaadeen. Namoonni kuni waanuma ta'ame jedhee itti qophaa'e. Warri Ogaadeen waanuma ta'ame jedhee itti qophaa'e. Waan biraa dhiisi ijoollee tana wayita deemaniin bakka silaa ijoolleen tuni bishaan dhuydutti illee bishaan obaasuu hin dandeenye. Waanuma akka koshoroo ka duydatti baatanii deemanillee yeroo itti nyaatanillee hin gooneef. Natti fakkaata warri kuni wanni deemaniif isaan Ogaadenii fi warroota agartee wayyaanee wajjin qunnamtitu jira. Karaan silaa gabaabaa ittiin biyya seenamu dhiifameetiin marfaa fuudhanii deemaniin ijoollee tana. Karaa isaan itti dadhaban cirracha as sigaa. Ijoolleen tun immoo nama yeroo dheeraa waraana keessa ture miti. Ijoollee amma biyyaa dhufte ji'a 3 ji'a 2 wanni isillee injifamte. Deemsa karallee amnallee deemuu hin beektu. San gubbaan qawwee qabdi, hidhannoo qabdi. Bishaan qumbaa tokko leetira 5 leetira 3 kana baadhattee deemti. Ati nama kana barbeeyta ijoollee tana yoo fuutee deemtuun daqiiqaa murtaa'een waa bishaan itti qiccee hamilee isaanii wanna gongootee akka isaan hin dadhaban yoo ati hin godhin karaa dabruu hin dandeettu. Waraannummaan buulessa jedhameeyyu buulessa jechuun waraanni yeroo dheeraa namni waraana keessa ture deemsan qaamni isaa jabaate irreen isaa cimeeyyu akkasitti lafa isaa muruu hin danda'u. Maali jennaan kopheen ati kaattee shabaxii ati kaattee deemtu fi cirracha ati keessa deemtu haga jilbaatti itti tarta si dadhabsiisa. Kanaaf warri Ogaadee warri waan kanaan deemu yaadni isaanii waraana kana dadhabsiisanii eega waraanni kun dadhabe immoo bakka silaa waraanni kana wayyaaneen eeydetti dhukaamni kun baname fayyadamni isaanii hidhannoodha. Tilmaamanni isaanii hidhannoo waraanni kenna qabudha. Hidhannoo waraanni kenna qabu harka 90% ummata Ogaadeen harka seente. Malee wayyaaneen qawwee takkaayyuu hin guuranne. Wayyaaneen qawwee takkaayyuu hin fudhanne. Wayyaaneen kaan ajjeefte kasii ajaa'ibu hidhannoo iyyuu hin guurre wayyaaneen yoo fiilima isaa irratti agartan taate. Namuu qawwee ammateetuma ciisa malee namni qawwee waraanni tokko barraati nama tokko waraana tokko yoo ajjeefte qawwee irraa fuudhuu qabda. Akkasitti garaan isaanii itee cirracha ciciibsuun hundi qawween bira ciifti. Namni qawwee san takkaan irraa guurate Ogaadeen. Kuni ta'ee jedhamee kama godhame. Hoogganoonni kennas warroonni waan kana qajeelchanii qindeessanii geggeessanis akka ani hubadhutti akka akeeka mataa kiyyaatti waan isaaniin galintu jira. Ni amanan ummata kana. Waliin dalaynaa, waliin jiruu takka qabnaa, qubsuu hordofaa qumbii kasiin jedhu kunis qabamee na booda dhufee achitti amma gara nama 10 taanee wal geenne jechuudha. Achi wal geennee achi keessa gaama hidhaan. Namni dhufee nu gaafatu hin jiru. Warri fannoo diimaa nu arguu hin danda'u. Warri fannoo diimaa yogguu dhufan kuni waraana kenna asitti hidhama malee uummanni tokko asitti ka hidhame hin jiru. Waraanni abaa'oo as keessa hidhame hin jiru jedhanii deebisan. Yoo laaltummoo akkanumatti dhugumattu waraana isaanii kabadii balleesse namni achitti hidhamu militeerii poolisii keessatti warri hidhamu waraana wayyaadee kabadii balleesse. Achitti waggaa 3 fi meeqa mana dukkanaa san keessa turre. Achi keessa eega turreen booda amma gaafa tokko akka malee natti ulfaatee baacaa dabalaa dhufee na dubbisee harka kiyyatti agarsiise. Ilma namaati moo isin maali jedhee gaafadhe amma takkaa maana dhajjeefne takkaa harka narraa kutaa maal ka jedhu itti boo'ee. Baacaa dabaleetti baacaan amma Kamaal sanitti bilbile eenyu Jamaal sanitti Koroneel Jamaal Abbaas jedhanii ijoollee baaleetti ija takka akkana jira. Inni dhufee amma na dubbisee achi na fuudhanii ija na hidhanii Qalaada Ambaa hospitaala na geessan. Hospitaala na geessanii
namoota maqaa isaanii kaasuu hin dandeenyetu jira sabboontotti Oromoo ka warra saniif hospitaala keessa darakan doktorootatu jira. Akka carraa ta'e isaan qunname maqaa isaanii kaasuu hin barbaadu. Isaan waa hunda carraa daqiiqaa murtaa'e argadhe waa hunda addaan baasee itti hime. Namoonni sun garuu namoota qabsaa'ota nama akka malee warra Doktor Kumsaa Qalbeessaa fa'aa waliin turani. Kasi ajaa'ibu immoo Doktor Kumsaan illee yeroo san illee achi jira. Xurataa ba'ee achi jira. Dubbiin isa dhaqqabdee Doktor Kumsaa dhaqqabdee Kumsaanis warra sanii waliin dubbatee maqaa kiyya namoota haga achi jirru maal haga achi jirru fuudhanii warra fannoo diimaatti bakka hidhaa jirru mana keessa jirru waan kana hunda karaa warra saniitiin warri fannoo diimaa argate jechuudha. Information guutuu warri fannoo diimaa akkuma alaa dhufteen osoo waardiyyaan hulaa irraa banee akkuma alaa dhufteen fiddeetuma konkolaataa hulaa dura dhaabte. Namoota biraan gaafannee dhayiteetuma hulaa nuti jirru. Dhadhooyte namas keessa yeroo nu garsiisaa jettee. Akkasitti anaa qilxuu aadaa Dr. Abiyyuu sammuu maal akkasitti gaafsan. Jara arganne san booda waa nyaachuu eegallee waa dhuguu eegallee saniin booda addunyaan argite haalli duraan nurra murteessuu barbaadanis mijaa'uu fi dhabee amma maal ka jedhu murteessanii akka achi gannu dhiisan. Wayita achi gannu dhiisan immoo alatti magaalaa keessatti akka dhawamnu murteessan. Amma eega gadi baanee warroonni PDO jechuunis dhuguma qabsaa'onni dhugal'een jiru achi keessa waraana warra ta'anii warra isaan jalaa waan achitti maratan dhufanii nuu himan. Namoonni achi keessa dhufanii akkana isiniin jedhanii guyyaa akkanaatti ba'uu barbaadde isin baasanii balanjilleen waliin haasofte garuu yoo baatan immoo lubbuun teessan akkas jedhamu. Dhaamsa dhagaanne warri fannoo diimaa amma waan gootu namuu akka biyya bakka galtuutiin akkuma gaafa bilaattee sana duraa sanitti nama akka fageenyatiin maallaqaa fi waan agartee karaan deemu kennuu fi eegalte Abiyyuu Sammuutii fi Hasan Sultaan warra Baaleetti galan. Warri dura achi fagaatu kuni jedhanii kana dhageennan warri fannoo diimaa tokko iyyuu goonee achi gadi baafnaan namoota fuutee nama kennite akka magaalaa kan keessan turre. Baasanii ani achi ka'ee fannoo warruma konkolaatama warra fannoo diimatiin Jijjiga dhufe. Jijjigaa dhufee Jijjiga keessa halkan lama moo sadi bulee Jijjiga ammallee ka'ee Booramaa dhaqee Booramaa immoo Hargeysa dhufe. Hargeysa yoo dhufe immoo waan addaa kana daraniitu na eeggate. Kana caalu na eeggate. Hargeysa dhufee namoota gandatti ilmaan adeeranii fa'aa anaaf adeera ta'u nama gaafa abbaan kiyya du'u qabrii abbaa kiyyaa arge fa'aa argadhe. Namoota waggaa dheeraa qabsoo kana keessa waliin ture namoota har'allee biyya kana jiran achitti itti dhufee jechuudha. Waan si ajaa'ibu achi hogguun dhufu namoota kana qunname yeroo namoota kana qunname namoota kana bira qubadhee birri 300 Itoophiyaan kiisaa qaba. Namoota kana qunname baqataan achitti gaafsan keezii baafachuuf dooraala 20 kafaltee waraqaa foormii baafatta. Foormii ni bitatta Sumaalee keessatti. Information san waan qabuuf maallaqa kana fuudhee nama haadhaaf abbaa kiyya beeku isatti kennadhee birrii tanaa qabi jedhee achi jiraadhee amma guyyaa oolee halkan bulee gaafa guyyaa sadaffaa idaaddaa lafa jedhamtutu jira. Idaaddaa kana dhaqee wayitti an gaddeebu lafti suuqa hoosee jedhamu kun akkana godhatti. Maal jennaan wayyaaneen fiixa baas maallaqa guddaa itti kennitee akkasii gati dhiiftee basaasa guddaadha. Komaandoon adda bilisummaa Oromoo ajjeesuuf barbaaddii jedhanii amma namoota sanirra namoonni
akka malee walitti dhiyaannu maqaa isaanii dha'uun barbaadu akka malee walitti dhiyaannu na waamanii abboo akkana jedhanii reeffa kee asitti si arguun barbaannu baafadhu asirra eessa dhaqa karaa barbaraa deemi barbaralleen Oromiyaa miti Somaaleema ka asitti na ajjeesuu dhufu kun barbaratti na dhiisa okay waan isin naan jeddan fudhadhe birriitii naa kennii jedhan amma gurbaa kanaaf birriitii